Harka fuunee hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuu irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin ani Yoonaas Mangashaati. Korri Raashiyaa Afrikaa kan Raashiyaan dhiibbaa biyyoota lixaa Raashiyaa irra gahaa jiru dandamachuuf biyyoota Afrikaa of duukaa hiriirsuu yaaltii jedhame kamisa jalqabama. Kora lammeessoo magaalaa Raashiyaa Seent Piiterbarg keessatti gaggeeffama jedhame kanarratti bakka buutonni biyyoota Afrikaa 50 argamu jedhamee eegama. Kanneen keessaa walakkaa kan ta'an gaggeessitoota biyyoota isaaniitiin bakka bu'u. Kora kanarratti dhimmi midhaanii fi xaa'oo ajandaa dubbii ta'uu jedhamaniitu kanneen eegaman keessaati. Mariin kun torban darbe Raashiyaan waliigaltee midhaan Yuukireen gabaatti dhiyeessuu keessaa baatee ofiin midhaan gabaa Afrikaaf dhiyeessitu erga ibsiteen booda gaggeeffama. Kora baranaa kanarratti hirmaatuun isaanii ammatti ibsamuu baatus ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad yaa'ii jalqabaa bara 2019 taa'ame irratti hirmaatanii turani. Koreen kora kana qopheessaa jiru hanga ammaatti dureewwan biyyoota Afrikaa 50 walga'icha irratti akka argaman mirkaneessaniiru jedheera. Waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduu adeemaa jiruun kan miidhamaniif lamatti kan hiraman biyyoonni Afrikaa dhimma nageenyaas ni kaasu jedhameetu eegama. Ajajni kaaba dhiyaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa haala siyaasaa rakkisaa keessatti jijjiiramaan dhalatee harka jira jedhan Itaamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan mariin xumuraa raawwii hojii waggaa ajajichaa gaggeeffamee jira. Waltajjii irratti kan argaman Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan ajajni kaabaa ergama itti kenname gootummaa olaanaan kan raawwatee fi gootota hedduu kan horate ajaja seenaa hojjete ta'uu dubbatan. Ajajichi harka mirgaa raayyaa ittisa biyyaa haala siyaasaa rakkisaa keessatti jijjiiramaan dhalatee jira. Ibsuun yeroo maraa ergama raawwatuun ajaja nama boonsuudhaas jedhan. Ergamni ajajichaaf kenname Itoophiyaa tursiisuuf ceesuu akka ta'e hubachiisanii kanaafis raayyichi xiinsammuu fi saayinsii loltummaan ga'umuu akka qabu akeekaniiru. Ergama isaanis walabummaan naamusa kabajuuf bu'a qabeessummaan raawwachuun amala raayyaa ittisa biyyaa ogummaa gonfatee qabaachuu qabu jechuun ragaa raayyaa ittisaarraa argame ni mul'isa jechuun FBCtu gabaase. Waltajjichaan boodas Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan qondaaltota ajajichaa waliin ta'uun mooraa qajeelcha waliigalaa ajajichaa keessaa biqiltuu dhaabanii jiru. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennamu eegaleera. Guyyaa har'aa barattoonni saayinsii hawaasaa qormaata biyyaalessaa fudhachaa jiraachuu ragaan ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan jalqabbii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa Yuunivarsiitii Jijjigaatti argamuun daawwatanii jiru. Gama biraatiin barnoota qulqullina qabu karaa qaqqabeessa ta'e hundaan ga'uuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan himanii jiru. Mootummaan waggoota 5 dhufanitti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa moodela ta'an ijaaruuf karoorfatee hojjechaa akka jirus beeksisanii jiru. Profeesar Biraanuu Naggaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo Sumaalee Abdullahi Abdii Adan waliin ta'uun naannicha godina Fafaan aanaa Baabbilee gandaa Oboshaatti ijaarsa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa moodelaa Oboshaaf dhagaa bu'uuraa kaa'anii jiru. Manni barnootaa kun kan ijaaramu dhaabbata miti mootummaa namootaaf jedhamuun akka ta'e himamee jira. Sagantaa kanarratti Profeesar Biraanuun barnoota qulqullina qabu karaa qaqqabeessa ta'een hundaan ga'uuf hojjetamaa jira jedhan. Dhaabbata namootaaf itti waamama biyyaalessaa kan ta'an obbo Yilmaa Taayee dhaabbatichi mana barnootichaa yeroo kennameef keessatti qulqullina barbaadamuun hojjete kan xumuru ta'uu himanii jiru. Giddugala gabaa Jijjigaarraa balaa abiddaa ga'een qabeenyi birrii biliyoona 1.5 ol manca'uu koreen deeggarsaaf qabeenya manca'ee adda baasu beeksise. Magaalaa Jijjigaa bakka Taayiwaan jedhamee beekamutti waxabajjii 30/2015 galgala keessaa sa'aatii 5 irratti balaa abiddaa mudateen qabeenyaaf manneen daldalaarraa mancaatiin qaqqabuun kan yaadatamudha. Haaluma kanaan qabeenyi birrii biliyoona 1.5 tilmaamamu manca'uu sakattaa qabeenyaa manca'ee adda baasuu gaggeeffameen beekamu miseensi koree deeggarsaaf qabeenya manca'ee adda baasuu Sheek Abdul Qadir Hussein ibsanii jiru. Gama biraan korichi abbootii qabeenyaa hawaasa daldalaa akkasumas baankonni garaagaraa deeggarsa taasisuuf waadaa galuu ibsanii jiru. Hagammaattis deeggarsi birrii miiliyoona 102 taasifamuu ragaan koominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuu irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf jenne goolabnee jirra. Qophiilee keenya kanneen biroo toorawwan miidiyaalee hawaasaa keenyaan nu hordofaa jenna. Oolmaa gaarii.